afaan Oromootiin diraamaa katabee jedhanii ji'a 18 poolis xaabiyaatti na hidhan. Oduu miti kun waa'ee koonsitti maa yeroo ji'a 18 poolis xaabiyaatti na hidhanii Asiraa laqaa Galataa Shaanqoo jedhanii wajjin walitti nu hidhanii ayiroopilaanii irra nu kaa'anii addan wanjal makkalaakalii na fidan. Wanjala afaan Oromoo dubbachuu wanjala ture. These are criminals. Ana eenyutu kiisii naa baasa yoo si ta'e malee. Yoo kan si galuu baate immoo ilmeen keessatti dabalamtee hidhamuuf deemte. Bilisummaa jechuun hidhaa si oolchuu fi ilmaan keetii hidhaa oolchuudhaaf. Garbummaarraa oolchuudhaaf. Bilisummaan akkanatti. Colonialism jechuun waan jabaa miti, waan guddaa miti, waan sadiin kun walii wajjin hojjeta. Sadan saayyuu simultaneously. Tokko lafa keessirraa fudhata. Itoophiyaan Oromoo irraa lafa fudhate moo fudhanne? Nafxanyaan Oromoo irraa lafa buqqise moo buqqifne? Wayyaaneen Oromoo irraa lafa buqqise moo buqqifne? Naannaa kana governmentiin akka governmentiitti Oromoo buqqiseera moo buqqifne? Siisoo kaasan jedhaniiti mootummaan harka sadii fudhatee yookiin nafxanyaan harka sadii fudhatee Oromoon harka tokko fudhataa furkeessaa. Inni lammataa cultivating the native mind. Sammuu kee kana jijjiira. Inni Oromoon waaqa jettu kun sobaa seexanaa jedhee si barsiisa. Inni kan keetii kuni afaanni kee kun it's unholy. Afaan qudusii miti. Afaan qudusii baratteetu waaqa wajjin wal argita malee karaa waaqa Oromootiin hin ta'u inni seexanaa jedhanii barsiisaa turan. Boorantichi seexanaa jedhanii barsiisaa turan. Qaalluu Oromootiin maal jedhu qaallichaa jedhu miti. Qaallichaa. Innaa deebiteetu qaalluu tuffatta. Inni kan isaanii waan guddaa ta'e sitti mul'ata. Inni kan keetii waan xinnoo, waan hamaa, waan qoshaashaa ta'e akkanii sitti mul'atu godha. So yoo sammuu kee kana waaqi Oromoo waaqa sobaati jedhanii sammuu kee jijjiiraniiru ta'e salphattee ati nama miti. You are colonized. You are colonized. Sammuun kee colonized ta'eera jechaadha. Waaqa keettuu konfidensii toon qabaatin ayyaana ittiin dhalatte sanatti konfidensii qabaachuu hin dandeessu. So they are reducing you. Reduce si godhaa jiru, si xinneessaa jiru. Akkati of shakkitu si godhaa jiru. That's called cultivating the native mind. Part of the colonizing structure. Sadeessoon history keessii katabu. Gaalaanii 16ኛው ክፍለ ዘመንidha Madagaskarii dhufte jedhanii sitti. Yookiin immoo dhoqqee loonii keessaa raammoon gaallaa ta'ee jedhanii yoo sitti manni siin fudhatta. Beektu kaa isaanoo beekaadha. Atoo beekaa kee hin qabdu. So history kee jijjiiru. Waan sadii number 1 physical space. Lafa keessirraa fudhatu lammaffaa. Sammuu keessi jijjiiru sadeessoon history kijibaasii katabaniiti. Kan saanii history miidhagaa godhatanii kan kee immoo history fokkisaa history aramanee gaallaa jechuun cakkaanyi aramanee kiristiyaal tanasaa baariyaa jedhanii si barsiisu. Sana fudhattee naan gabaddee ati. Colonization jechaan kanumaasiin jechuudha. Geographiitti PhD qabaatte, communicationitti mastersii qabaatte, fiiziksiitti political science'itti doktorii taate, kijiba sun hunduu waan Oromoon beektu yoo ta'e Oromoodhaaf faayidaan qabdu garaa kee ittiin guuttachuu dandeessa. Tamaaruun garaadhuma ofii guuttachuudhaaf yoo ta'e isa kana tokkoon keenya of gaafachuu qabna.
Isin warri akka koo karabaatii hidhattanii shamizii adii qabdan kun abbaan keessan gabareedha. Ofii nyaachuu dhiiseetu isin qallabee uffata ofii hin uffatin isinitti bitee ofii agabuu bulee daakuudha fidee dhufa ilmi koo intalli koo jedhee gabaatti isin erge. Gabaa dhuftanii daakuu argitanii mataadhaan daakuu lixxanii achi keessatti of dagattan yoo ta'e nama gaafachiisa. Nama gaafachiisa. Seenaan nama gaafata. Dhaloonni dhufu nama gaafata.